السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. واتو اسم مدتا ولا إيران اسم كنا قايدانسا. ميوان اسم مدتا كيسا وان باي اسم دينكو تكنا إيمان. أوه مدنو دا دغيان. مدنو باي ساقمنا. مدنو ني غاف أرقم تسانا هنمات. إرقام تدبر فيتي منو مقول فيسيف. إرقام تدبر فتة. غاف أرقم تسانا باي نما أرسيتي باي نما قد سيفتي باي نما ميتي باي هملي نما تابسيتي. Erga argamtee moo dabarfattee moo booddee moo nama kolfisiif nama ajaa'ibti guyyaa tokko ani fi Jamaala Liyyi sagantaa lammii jedhu hojjenne ni asii kaanee Suudaanii dhayne ana Jamaalii Suudaanii dhayne maallaqa Afrikaa qabna Jamaalii doolaara danuu Afrikaa qaba ture kitaaba waan adda addaatiin bitate Jamaal bitatee sakaanii masriidhaa kitaaba kanaa fidaa jedhee maallaqa wayii kaffalee waan akkanaaf yeroo sun yeroo kufiitii yaadigi yeroo Tigireen kufuudhaa kaatu keessa jechuudha. Amma ijoolleen Suudaanii jiranu birrii akkanaa wicii keessa hin jedhanii ijoolleen fidanii birrii wayinuu kennan. Ani kee qiimaa horii hin beeku. Birrii waan inni bitu malee hamma inni ga'u hin beeku. Sadarkaa birrii kana hangalu uumamaa miti waa. Birriin kun hammam gahaa kana bitaa akkanatti jaallatamaa akkanatti jibbamaa hin beeku. Uumama kunis hin dhageenyaan dhuman qabu. Bakka wanti hin beekne nama hin beektu jedhanii. Inna kana yeroo birrii jarirratti ganete sana yeroo naqee airportii keessa ga'u hoo kana fudhadhuu deema. Ijoollee Suudaanii ijoollee miskiina wayii jirti hoo ati kana fudhadhuu deema. Erga ol galee ijoollee achi keessaa hojjetu ijoolleen keenya argadhee egaa hoo kana fudhadhuu deemee gizeen naqee airportiitti ol galu shilingiin harkaan jiru. Maaliif akkana gootee jedha isa kanatti immoo maraatu hin taane awuroppilaaniin okaaraa biyyatti naan gala. Biyya immoo ijoolleen dhaabbattee makiinaadhaan eegdee yoo taaksii jirti nafuuti maaliifanii jedheetan ijoollee birrii achitti facaasee bite. Jamaalii shilingiin harkatti namne Jamaala Liyyi inninis waa harkaa bite. Amma yeroodhuma eerpoortii geenyu eerpoortii Suudaanii keessatti maal ta'ee awuroppilaaniin sa'aatii 4 dudduubbeetti hafe. Sa'a 4 fayyaa nuti teessise achi keessa. Ardiin Suudaaniitti dachii Suudaaniitti qilleensi Suudaanii hin guba. Hin maraacha. Raayyaan kee ammumaa dheebuun jalqabe. Amma bishaan maaliin bitatama birriin Suudaanii irra kan jiru birriin Itoophiyaa waa tokko akkan qabu jechuudha. Inna kana Jamaal maal dhuyina ani uumamuu watti ani hin dheebodhu bishaan argee hin dhuga malee hin dheebodhu naan jedhu anoo maaliin dhugaan jireensi hin jedhin jedhu egaa birrii manni sitti kennee nuyi sitti kennee wayinii nyaadhaa waa dhugaa waa ittiin asiifachii jedhaan nuun jedhanii kunoo utuu nama dubbii yaadde bitte akka of gootisitu beekaa naan jedhu. Rabbii dhaqee tan xarapheessaa irra taa'e. Amma faranjittiin tokko bishaallee tirii tokko wayii qabattee bira teessa. Yaa Rabbi bishaan kana naa dhiisisii bira naa deemsisii. Dheebuun nu beeka maraan ni bara. Yaa Rabbi an bishaan qaalittiin ilaala. Maal taate bishaan kana laaltallee naan hin jettu qaalittiin ijuma nagaroo wayitiin hin ilaale wallaahi ija bareedduu wayitiin. Ija bareedduu innaas inni idulaa. Yennaa isii kan fudhattu ila asiinatti qabbanaa wayyoo dhugaa irratti qophoonoon jedha. Wayyoo dhugaa irratti qophoonoon jedha. Ammoo isin fuutee qaf gootee baay'ee sin dhugde bishaan markaan qabu jettee as keessa. Gaafa rabbinaa ta'u bishaanii as keessee maqaan isii awuroppilaanii bakka intiniirraa maqaa isii waamani. Maqaa isii miidiyaa yeroo inni waamu bishaan gattee shaanxaa isii fudhattee baatee calaa laa ilaaha illallah bishaan fuudhee giggoree dhuge egaa bishaan namaan dhugaa jira lafatti gatamaadha siin deemtee si bareeraa amma siin taa'imii siin amma siin turte bareeraa deemtee shaanxaa si harkifatteetti bishaan achi birraa buttee deemtee bishaan gatame hin beeyta waliin galu bishaanis immoo eerpoortiitti waliin galu kanaaf gattee deemte. Amma afachaa akka gudiin keenya ammallee ganaa dha'u inna kana awuroppilaaniin kan keenya sa'a 4 booddee dhufe awuroppilaaniin Suudaanii inni dudduubbeetti hafuun isaa waa biraa nutti uume yeroo nuti tiraanziitii murannee dhufnee Keeniyaadhaan galle awuroppilaanii karaa Keeniyaatiin galle yeroo nuti Keeniyaa geenyu kan keenya immoo nu jalaa deeme. Amma haasaan amma gaa laa ilaaha illaa anta subhaanaka شيلي جمّا قالتهم والله وان شيلي جمّا نقول أما قا
dhumne Suudaa Keeniyaatti buune dhayneen naannoo paaspoortii jula qabannu awurooppilaaniin keessan deemeera tikkeettiin keessan deemeera sa'aatii 18 teessoo nuun jette. Sa'aatii 18 boo'ichi nu qabe maan nyaanne maan nyaanneeti nyaan jedhe bishaan sila dheebotaa wallee ammoo maallu hina. Bakka nagaashii maali Jamaalaliyyii dhufee girgiddaa tokko bakka ciisaan hojjetti dhufee ol bahee akka ani nan rafaa an silaa rafuun beekaa akka rabbi si godhe ta'ii jedhe silkiin ittiin dawwallu hin jiru tiraanziitii dhufne gadi ba'uu hin dandeenyu takaallaa jirru akkuma goonuu hin qabnu maluma goonuu hin qabnu bakka teenye malee taa'eenye nama isa qursii nyaatu ilaala wayyoo isaan kun immoo nyaataa jedhanii ammoo jalqabanii yoo jenna wanti tusseen harkifti dhuuf kan jiru wanti tusseen harkifti humna kana ta'a mana biraa dhabnee irra nu hennanuu ta'aadha inni Jamaal jidduudhumaanii kaayi waayifaayi mokkoruu jedhe waayifaayiin duraan nu dide jidduudhaan kan Jamaal kana seene kan Jamaal seenaan dafee Jamaal sheelii jimmatti dawwale sheelii dhumne eerpoortii keessatti dhumne qoonqoodhaan dhumne awurooppilaanni nu jalaa badee nu jalaa bahee waan ittiin gallu hin qabnu yoo labbiin sii mirgeesse kottuu eerpoortii kottuu sinuu qaqqabeennaan sheeliin nyaata jedhee laaftiif qaba laaftiif badaa laafteef afaan Kiswaayilii beekaa jarri eerpoortii sunis immoo akka waan sheeliidhaan walitti dhiyeenya wayii qabanuuti lamuu takkaa nama hamma kana nutti dhufuu gammannes takkaa hamma kana nutti dhufuu irraa raahataanis argineen beeku anaaf Jamaalaliyyii sheeliin karaa amma jennaan amma jechuudha biyya jiru sanarraa taaksii qabate nyaata sanduuqee nuu qabate waan nu nyaannu nuu qabate farankaa nuu qabate waan nu buna nuu qabate waa ho'aa nuu qabate qabbana nuu qabate sakanduma sana keessa samaa'iidha akka waan bu'eetti afaan Kiswaayilii haasaa bakka silaa namni bararu akkamitti akka isin galchite hin beeku haasaa dhufe isin biraan beera kanaafuu beeleftan nuun jedhe laa ilaaha illallah waan akka kana nama gammachiises an takka argee hin beeku gara fuulduraattis yoo qabbiraallee mudatee dhan akkana gammade malee waan nama gammade. Ani hin beeku muujannoo achi booda gaa achumaanii rabbiin maal godhee nama farankaa qabu gurbaa salaaddiin ijoollee dirriidhaa tokko farankaas baatee maal hojjaate nu wajjin yaabbachuu dhufe. Bakka amma farankaa qabna jechuudha nama keenya arganne nama farankaa qabdu qabna nus kiisii keenya qabna bakka itti deebinee awurooppilaanii keenya eegganne akkanatti gallee kanarraas rabbi sina uffachu yeroo haasa'an gabaabaadha taatettiin immoo guyyaa gaafa sanaa sa'a 18 sa'aatii 4:24 walitti mee bakka koo taa'aa yaada. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.